Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa immoo baankii dashaniin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 qabadhee dhufee guyyaa har'aa immoo akkuma jedhe baankii dashaniin biyyoota 6 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas karaa itoo bilaak maarkeetii.com immoo akkuma beekamu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirattanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraan manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Viidiyoon kun maaliif oolmaa sharafaati. Keessattuu warroonni Itoophiyaan alaa gara Itoophiyaatti birrii gara biyya keenyatti birrii ergattan jechaadha. Faayidaa guddaa isinii qabaa jechuudha. Tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hammuma qabdan sanaan baay'ifattuu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa baankiitiin baankii dashaniin biyyoota 6 qabadhee dhufe kana keessa biyya tokko yoo jiraattan isuma dubbadhe kana tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo isuma qabdan saniin baay'istuu jechuudha. Akkasuma karaa itoo bilaak maarkeetii.com irree biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan ani immoo tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hammuma qabdan san ittiin baay'ifattu jechuudha. 2,000 ta'e 3,000 yoo ta'e ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isuma kanaan baay'istuu jechuudha. Salphumatti dallaaladhaan meeqanaa ta'e meeqan oleerra jechuurra viidiyoo kiyya keessa salphaatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan dhaabbataa miti jechuudha. Utuma onlaayinii irra jiraniyyuu hin qaqajaramaa yookaan hin geeddaramaa jechuudha. Fakkeenyaaf ganama yoo dabale guyyaa qannasuu danda'a. Mani gaafan jedhu immoo baay'ee otoo hin taane wayi saantiba 2, saantiba 3, saantiba 4, saantiba amma 5 10 illee qannasuu danda'a yookaan dabaluu danda'a jechuudha. Garaagarummaa qaba guyyaadhaa guyyaatti itoo bilaak maarkeetii utuma onlaayinii irra jiraniyyuu hin qayyaramaa jechuudha. Hin geeddarama. Baankiidhaan garuu dhaabbataadha jechuudha. Baankiidhaan yoo qayyarame yookaan torbanitti yookaan torbee tokko yookaan torbee lamatti geeddarama malee akka itoo bilaak maarkeetii miti. Itoo bilaak maarkeetii dhaabbataa miti. Si'aatidha si'aatitti sekendiitti jechuun hin danda'ama jechuudha. Guyyaatti yeroo 4-5 iyyuu qayyaramu yookaan geeddaramuu danda'a yookaan saantiba wayii hir'isaa yookaan saantiba wayii dabalaa dhaabbataa miti jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa egaa kanan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala Duubaa diraama Saawudi Arabiyaa Riyaala Kuweet Dinaara Baareen Dinaara Joordaan Dinaara Chaayinaa Yowaanii Paawundi Sterlingii Yuuroo Swiis Firaankii Koronaa Turkii Liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin baankota keessa akkuma jedhe baankii dashaniin kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Duubaa diraama Saawudi Arabiyaa Riyaala Paawundi Sterlingii Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan qannasee jira jechuudha. Kan dabale Ameerikaa doolaarii saantiba wayii dabale malee biyyoonni hundumtuu saantiba 2, saantiba 1, saantiba 3 qannasanii jiru jechuudha. Guyyaa kalee dabalee ture. Guyyaa har'aa immoo xiqqoo ishii saantibaan baay'ee miti. Saantiba 2, saantiba 3, saantiba 4 hanga saantiba 6-7tti qannasee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetii xiqqoo qannasee jira jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Har'arree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 63 fi saantiba 22 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 38 fi saantiba 96. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 17 fi saantiba 89. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii dashaniin birrii 90 fi saantiba 88. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 5 fi saantiba 99. Kan itti aanu Hoomarri haalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 24 fi saantiba 31.
Kan itti aanu Duubaay dirhamiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 41. Akkasuma immoo Duubaay dirhamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Dashaniin jechaadha birrii 34 fi saantiba 23. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyyaalii tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 48. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyyaalii karaa baankiitiin baankii Dashanii jechaadha birrii 33 fi saantiba 52. Kan itti aanu Kuweet diinaarii tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 34 fi saantiba 29. Kan itti aanu Baareen diinaarii tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 32 fi saantiba 59. Kan itti aanu Joordaan diinaarii tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 30 fi saantiba 08. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 79. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 20 fi saantiba 16. Akkasuma immoo Paawundi sterlingiin tokko karaa baankiitiin baankii Dashaniin jechaadha birrii 100 fi birrii 87 fi saantiba 59. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 90 fi saantiba 32. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 19. Kan itti aanu Swiss Biraankiidha. Swiss Biraankiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 2 fi saantiba 92. Koronnaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 03. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 97. Ijipshaan Paawundiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 35. Yemen Riyaalii tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 67. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 50. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruubiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 85. Kan itti aanu Paakistaan ruubiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 57 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 akkasuma karaa baankiitiin immoo guyyaa irraa akkuma jedhe baankii Dashaniin biyyoonni 6 kana fakkaatuuf jechuudha. Hordoftoota akka kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu warroonni mana badaa jirtanii jechaadha. Joordaanii fi Beerut guyyaa hundayyuu nan dubbadha jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yoo akkuma jedhe immoo Beerut yookaan limneen irree birriin biyya sana paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan limneen immoo paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoo akka birrii Yemenii fi Paakistaanii jechuudha. Birrii Paakistaanii fi birrii Yemen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa birrii Yemen 0 saantiba 67 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akkasuma birrii Paakistaan irree 0 saantiba 57 jechuudha. Akkanaa jechuudha birriin paawundiin Beerut yookaan limneen illee waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaronni immoo baay'ee jira. Ani asirratti doolaarii 3 maqaa malee doolaariin baay'eetu jira. Inni maqaa hin dhahin doolaaronni baay'eedha. Ani 3 maqaa fakkeenyaaf doolaarota 3 maqaa Ameerikaa doolaarii
Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kanan jiraa jechuudha. Garuu doolaariin baay'eedhaan sadan kana maqaa dha'ee malee jechuudha. Isa keessa immoo garuu isin kan fudhattanii jechuudha warroonni Joordaanii Beerut keessatti mana wadaabee jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattanii birrii 100 fi birrii 63 fi saantiba 22 irra eeggattu jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha warroonni Joordaanii fi Beerutii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechuudha. Baankota keessa immoo baankii Dashanii guyyaa har'aa Ameerikaan doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 38 fi saantiba 96 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.